Ashamaa jaalatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii keenyaan odeeffannoo wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Meeshaa waraanaa Dishqaa Hamlaayitii Humaraa galuuf osoo jedhuu qabamee jira. Yeroo keessaa qophii waraanaa taasisaa jiru irratti uummanni Tigraay tarkaanfii fudhachuu eegaleera. Waraana hin feenuu nama qophii waraanaa taasisu kamiyyuu ni saaxilla jechuunis uummatni Tigraay waamicha nagaas taasisaa jira. Odeeffannoo biroon leenjisaa Koomaandoo Jawusaa irratti tarkaanfiin guyyaa kaleessaa fudhatamee jira. Baha Gojjam naannoo Diimaatti leenjisaa olaanaa Koomaandoo fi hoogganaa garee finxaaleeyyii faannoo kan ture Hayimaanoot Afawarq maqaa qabsoosaan Haayiroo kan jedhamu guyyaa kaleessaa waraana ittisa biyyaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamee jira. Yeroo keessaa Jawusaa irratti tarkaanfii opereeshinii taasifamaa jiru daraan kan cimetti fufu ta'a. Egaa jaalatamtoota keenya qophii keenya sumaan golumnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.